hojii ni agartanii nuti raajuu kanaan mataa keessa takkaan kunne dabarsuusii wallaalle jechuudha. السلام عليكم جرى جبتوا بفضل خيرنا جاي الرسول ولدي بني جرى مال دي بدان خجت يوتاتن إنه تي أرى ما أنا شيخ هذا إني جا شيخ أكمل إذا قرت إنسان نبافنه كم وجدنا تنو تخجبان بينو نبافنه الناس بقول مثلا دي نبافنه إذا أكمل جا وبلش خي يوجد تطور زا السجاية كاس فيديو سيني مرة تقول زانمني قرر راون جبتوا نتكاو ولا باس ولا ما فينا ونتكاو جبتوا يا روسني تدينه شو ما نراجع سينه أكاسيتي baafne yeroo baafnu yeroo achi seenu sanis viidiyoo maruun waan mijjatiniif kaameeraa keenya cufannee akkasitti hulaa guddoon deemee akkuma gartan sanii hulaa guddoon cufaadhaan achi hara haaniin naannofne hara haaniin baafne jechuudha. Maaliif jennaan raajuu irraa guddaagaa wanni akkasitti jala deemee itti boo'ee jilbiinfadhee fi hunda bara. Dhiisime ajaa'iba garuu jilbiinfadhee hundaaf hin barsiifama gaafadhee sun hundaan kan hin godhu jiru osoo isa dhiifama gaafatoo hin ta'in osoo waan hin dalage sanitti gaabboo osoo hin ta'in. يعني شيخ ما كباسني بي الرجل ده بالراج مالي أنا مسيسني بيتني خيا بساسة إساسا خديهم تنقاب خاكم ده في الوا باسنسن بفني ميجو تكتي مارين أبو تنجي تنسن ده الرجل ده ونن أمن سيسنيس خلاص أنا هركا خلني تنجرا تنقول نشكينا مال جينتين ما ميسيرن أنجاني مي سنما يرتاح تروما Fuudhee geessee bara. Geesseetiin jechuun faayidaan hin qabu. Saniitiin geessee baasisiisee jechuun akka isaan hin shakkine. Akka isaan hin shakkine sanuma booda naa amananii bara mana isaanii galeetiin sanboota himaa kabajaan mana isaaniitiin ta'a nyaanni ittiin naanfaa waa meeqa khalaas ati maareedhaa mucaa xiqqaa kana siirii maal gootaa laa ganaan godhoo nama nadhii hoggoo isaa waan akkasiinatti deebi'an. Bas waan akkanatti kaasinaadhaan jaan irraanfadheetiin jira nin aarau waan hin dalagaa tokko sanii immoo keessa xiyyaafaan mana gubatu jiru jechuudha. وأنت إنه سبيلا خيس دي فديتين جرا سبيلا إنه غاف خالص خنا سبيلا غاف من الإنسان ولا خنا من الدل يجيني راجور كذا بتوه خلينا نركافو بيت كل في وجه سوريسان أثرت إسي بتاعي جرا وانه كون إرتي دعوات متى ديما جرا أما درا بوجا قلته شيخات سيجي نقول يعني جو الرابع سنيتي ها شيخات خير نقول يعني جو أبو وانا خنا دي بيسا جيتي خراجة ده بيجو الرمو بوجا قلته إسان غافته إسان رأي بسن الرن harka gartee saafii gartee laafaadhaan isaa kan namni jechuudha. Mee wanni ajaa'iba isinitti haree dhagee wanna kana mee dawaan teenya dalaguu isiidha. Hogguu mucaan gartee sha'aa keessatti jechuudha xiqqishuma gartee waa godhuuf jechuudha. Hoolo jee maftaa himda biqilaa gartee dhan jiru jecha itti himee jechuudha. Hokkoflaadhaa bar shee kanaa siyoo jibaasaa jeen jechuudha. Fayyaan achiin amma deemee mana isaatiin marfatu jira jechuudha. Nuti immoo wanni mallee garaa nuyi ati jechuudha afaan tokko dubbannu Oromoo miidhaa gartee inni namarratti joona miidhaa kana isatti illee nuti geessuu hin barbaanne jechuudha. Ilmaan xixiqqoo qaba. Ilmaan sayyeecha amma garaan gartee nu nyaataa jira jechuudha. Garuu akka gartee inni nu dalagaa yeroo kanallee isatti waan dareenu garuu haa ifarku xiqqoo isa gartee oofnee tume jechuudha. Hanga gartee inni muka jala galee gartee ganni kasitti deebi'u tagatti harma ce'u achi booda gartee ifarke jechuudha. Ifiifuu deebi'ee olii deebi'ee jechuudha. Kophee teenya gartee. Arraan tani hedduu takka gammachuu sheekni ba'uu hedduu takkaan gammadee hedduu takka kunuutii. Waan raajuunis gartee ittiin hidhee akka namni bakka saree shanshalata saree fa'aa hidhanii gartee jalaan oofan kanaan sheeka hidhee ture jechuudha. Edaan tana za'a sagalitti karaarra deemee viidiyoo sheeka baasuuf yaana jennee isin himarree jechuudha. Nuti afaan naasoo osoo hin ta'in gujiidhaan namatti agarsiisna waan takka afaan naasoon faayidaa hin qabdu jechuudha. Haasoonni kadhalaati malee kan dhiiraatiin afaaniin akka dhalaatti jettee maal haasoon beeknu jechuudha. Gujiidhaan kunuuti sheeka baafnee jira hedduu takka gammachuu qabnaa jechuudha. Alhamdulillahi. Galanni rabbii faagoo jechuun sheeka baafnee jira kunuuti amma sheeka finnee jira raajuunis harka keenya jiraachuu sheekoo baafnee eessaa baafnee beekanii godee jechuudha bineensi gaara galu jechuun keessaa hin galle agartee waraabessinuu qotatee keessaa hin galle san keessaa baafnee jechuun sheeka bakka hantuutaa fi maal kun gartee miti horguddaan jiru jechuudha achi keessa kaa'eeti achi sheeka kunuuti shanshalatas ulfii irraa cabsine jechuudha dheenee edaan tana za'aa sagalitti jechuudha raajuu. Kunuuti akkuma agartan sooressan shaayii keessa waan godheef jira akka tun hojjetan jechuun namootaan warroottan gartee nu jala deemee nuti agartee isin maalii jaanii nuti uffatanii hedduu takka agartee nuti ol fuudhan jechuudha sagalee ol kaasanii akka raajuutti nuti warreetan akkanaati maalumaa jettan raajuu wajjin ergamtoottan isaa warri sareen jala deemtu ni jirtan jechuudha. Nuti sodaa miti kun kana cagachuu jirruuf beekumsa waan isin caalaa qabnu jechuudha. Hojii dandeettiitis ni qabnaa jechuudha. Sanii fi
jennee kunuutii hanqa sheeka baafnee jiru baafnee jira sheeka ammaan tana warroota isa jala deemtanii haasuutan bal'oo fi kan ittiin wartee warroota abbaa fadhi warii isa jala deemtanis warroota agartee miti kunuutii ammaan tana hojiidhaan nutti agarraa jiru kunuutii harka keenya jiraachuu faayoo fi hilwaanuu maal jettan ammaan tana nuti gartee sodaa osoo akkasiiti warri irraa jiraa ju'ettanii hedduu keessan hin safaatina jechuu isin barbaadeti ni agartanii nuti raajuu kanaan taa keessa takkaa kunne dabarsuu si wallaalle jechuudha ni agartanii tun ni gartan tun waan nuti diinee fi irraa eenyu akkasaniiti waa hundaaf ni gartan Siun durani beta helwallen ni pura ye bas awasar ti garte kam sana aise duru lufte garte wanne ne amre dilulen gafa durat hele amduru han dubanne juru jira beta khara khaisati niti yo barga man ko kan ko side jirati an ya go sine rumana jette ya sheikha ya abdi na jette sine rumati me juru han ra fa ka na jette hukun ja nafa khase ga ande me mal krese ko na ju sawmni siti ko tem barabar deebitee tume tu gamal kreebe me ankaas da nama guddaa beekamu tibe maqaa xiyyaana ballee toche garagaltee harakaatu biraroo meechu sababati isile adawamtee jechu amma mooraa juun sababni gartee maniin fuudhajee gartee me isitti jiraam jechu wuliidha isii fuudhaa isii fuudhaa miti jechuudha haadha mana saatanaanu walla butaan hin jaa maal tabiraa fuudhatu gana faayonu walla butaati daraajuu akkasiiti immoo ajaa'iba immoo ilwaa osoo inni hin fuune jechuun amma qaalimatee maarree iyyee deddeemu jira immoo ilwaa fuudhuudhaa miti ijaanuun argutana booda raajuuni akkasaniiti akka inni immoo ijaa inni sagarree viidiyoodhaan waa hundaanuu viidiyoon isin agarsiifna afaaniin kijibuun barbaannu akka isaanitti afaaniin kijibnee maaliin jennu immoo tana dura warri raajuu lajjala deemtanii warri koomantiitis ta'ee kaayina maarree naan jechuu jirtan an kaayinaa miti wanni isin asirratti beekuu qabdanii ولا ورا كومنت دنت متيسني سودانا ما تسنكبنو ولا ميغا ديما يودي رتات الشيخ شيخ كبير راجو جلا كما تما تدوبيرا كما تما مت مليون جرا دا ميمال في درجه شيخ ام باكت نجات ترتني انه لك باكني ما اسر دمي وري بلو ما ريتني وجي يا اي غدا تبتسون اسر دمي يرو نافي جاده قفا دقي باكني يرو باكن سليس اسر جدا Maanu dhoowwina wanni isin jiru asirratti dubbii takka takka wanni dhabaa jiru nama dhibba takka gartee qawwee takka kan qabne reechuudha nama lama harasaata gartee tokko qabaa buutu irra wayyaadha ammoo warri gartee teessanii shubbiftanii gurbaa kanallee akka ilmaan hin guddifanne gootanii gurbaa kanallee akka manatti hin galle gootanii hudduu qabdanii halayya darbaa jirtan ammoo wanni kanaa kun sirriidhaan miti boodammoo isaantu kana godhe jara kanaas kana godhetanii maqaa gartee keenya xureessuudhaaf maqaa keenya gartee nufaluudhaaf qilleensarra gartee nu oolchuudhaaf khayriidhaa miti wanni kana nuti immoo bikayyuu keetan jiru jechuudha soogiddaas hin taanu distii keenya hunda buufsanii waan hin taaneen maqaa keenya nu balleessinaa nuti kan gartee nu godhaa jiru jechuudha anaa miti fakkaataa akka keenyaa hunda jechuudha warreen gartee nachinatti argamanii fi kara duubaatii fi kara duraa hundi kaabaa kibbaa hedduu jira jechuudha garuu nuti haqa keenya irratti mormina haqa keenya abduuna nama gartee hin taane nama gartee nama hin taane kadaagaa hin taane hasaa hin taane Oromoo hin taane gartee Oromoo rambii dhaafitu saniitti nuti qabsoo inni malee nama gartee eeshisaa eeshatee bultii isaa qabatee ilmaan isaa guddifatee mana isaa keessa nagaan jiraatu hin tu'in jechuudha. Anillee wanni rakkoo kana naqa jechuudha akkaataa gartee itti naqaban isin himeetiin jira jechuudha gaafattuun gartee asirraa itti gabbee kana jechuudha. An akkas isaatiin haajaa wayiitii fi gabbee jechuudha dukaarraa waa fidadhe jechuudha. Dawaati ijaas hin fudhanne garuu dhiirti waa turaa dhiira hoggumata kallee filaash fannifattee jechuudha dhiirummaan yeroo filaash deemtu qofaa miti qullaa kiyyaas gadiin ba'e jechuudha garuu dhufaniiti akkan taanetti nama meeqaan namarsanii naqabanni dhiirti garuu wayii kubbisuu yookiis qofuudha sunis dhiirummaadha takka qofuun dhiirummaadha lama qofuun garuu harrummaadha jedhe dhugaadha immoo isaanillee haa naqabanii turan anilleen akkaataan ta'utti jechuudha akkaan hin ta'utti isaan harkaa beektiitiin jira jechuudha arallee immoo isaa hin dhaadadhu garuu waan gartee kana booda gartee asirratti dhufaa ta'us walumaan argaa jirra ani garuu nam tokkollee hin dhaadadhuuf abbichi garuu hijaa nama godhe hijaa gartee nama godhe akka hijaa gartee niin jiraadhaanis hin danda'amtu hijaa gartee namni nama dira dhugaadha yoo irraanfatees hadiramees hin irraanfatu nuti immoo kaayyoon teenya hijaa teenyas ni baana akka sila namni kun gartee nama gartee sila kaayoo qabullee sila ta'e hijuma sanuu gartee dhiifama gooneetii fi
bineelda kutuu dandeenya jechuudha. Nama tokko gartee har'aas nama dhooytu, eeggees nama dhooyta, mataa nama dhooytu. Hanga du'uu sirraa achi hin deemne akkam godharre sangaa akka goonuus mee walumaan laalan jechuudha. Silaa eega tumamuun isaa hin oolamne jechuudha. Silaa dubbii kana keessaa dhaabbate isa daran maali beektaa? Namni tokko yoon hirrii ati waan tokko hojjechuu jiraate namni sun jechuun wanni kun badaadhaa irraa dhaabbadhu osoo siin jenne yoo waan hundatti gaarii dalagu jirtaa jira akkasiilee ati waan san fokkottuu dalagu jiraates badu waan badu yoo ta'e jechuudha ittuma furta malee hin dhaabbattu jechuudha. Maaliif silaan fi warroottan isa jala deemtan jechuudha. Gizee inni waan akkanaatii yaadaa namarra jee laa wanni kun gaarii miti jalaa dhaabbadhu jettaniin silaa bultii isaatii fi akka inni ilmaan isaa keessa jiraatu feetan jechuudha. Hedduu takka ittiin tan ture garuutu jalaa dhaabbataniiti ustanii waan akkanaa godhe ayyeettanii wajjin deemtanii jechuudha ammaan tana kunuuti kanan neexan jechuudha innis bultii isaa keessaa gana badee jira jechuudha hin argitan hayyee warroottan isa jala deemtanii duriin deeggaruu turtan jechuudha agartee harka dhuufii turtan shubbisuu turtan ammaan tana kottaatii baasaa dandeettii qabdu sanii kottaa baasaa nuutu dhiiraa isinii dhiiraa walumaan laalaa jechuudha. Asirratti ammoo waan takka jechuu barbaade. Yoo barra raajuu maal tokko nama godhu jiranii beekamu osoo beekumsa isaan ta'in warra koomantii jala deemee harka dheefii leenca keenya goota keenya maarree keenya jaaniin akkuma gaafii biyya Itoophiyaa leenca keenya qaalii keenya jaanii qabanii qaalitti galchan san akkuma sanitti harka dhaanii feetu hedduu takka onnee itti horanii onnee inni qabnes itti godhanii ati bar dhiiraa maarreedha kumaatamaan si duuba jirra yaaniin mee kumaatamni hayyee lafa buutanii matti hirtamu barreeffamaa matti hirtanii koomantii keessan sattuu irraa deebisa mee akkasi kumaatamaa matti hirtanii kumaatamaa miti miliyoona nu osoo duuba jiraatanii akkuma reefu siniin jee dhuftanii mee waan godhaati waanuma feetanii waan gootanii baafatu dandeessanii innoo qaaliin keessanis qaysi maarreetanii harka dhaatuftanis nu harka galee jira immoo moonni nu hafe deemnee walaa ijoollee isaatti walaa faayos ta'e hiruwas ta'e hundumaa isaaniitu tareenee finnee yeroo xiqqoo keessatti haa'is finnee isin garsiifnu ta'a. Kanammoo nuti isinitti afaanin dhaatachuu osoo hin taane akkuma isiniin jenne hojii hin garsiifna akkuma isiniin jee arra guyyaa irraa kan keessatti yeroon shaayii obaase yeroo ammaatan keessatti sheekaniin baasaa yookiin zaaboodaan hin baase isiniin geessanitti zaatii booda akkasumatti hin baase isin agarsiise nuti hijiban beeynuti warri immoo tana keessa arrabaa fi waa hedduu barreessitanis dhaabbadhaa jechuu barbaadeeti waan takka osoo addan baafatanii hinaasayini takkaa jira isin nuufi raajuu jidduutti dhimma deemu jiru quban qabdanii nuti jechuun keenya nuti waan goonu hunda asiin viidiyoon isin agarsiise inni immoo kaameeraa dhooffateeti waan inni godhaa ture hedduudha amma gaafa naqaban sanis fistaala hunda narra beessanii amma dugda xiyyaanii yooniin banee isin garsiise jiruu nan qabu garuu alhamdulillahi uleen namaatis humaan hin gootu tarabbii geemalee humaan taatu sila akka isaan ittiin arra teenyee naasirnu jechuudha. Addunyaa kanarraa yaani duwwaafeeti akkam jibeeta namichaatu mucaansaa nama arrabsee beeta akkasitti jechuudha mucaan gartee arrabsamte jechuudha abbaa baluu jechuudha mucaan kee qonnaa arrabseetii irraa dhorkii maal jeessa arrabsee jennaan awwilii gartee ammaan tana waa inni naan jeetana gartee irra deebi'ee gartee yoon gartee dubbadhe lammadan nyaanaa ifa rabsaatii jee beektaa akkuma waliin hin deebineef narraa gorsii haniin kana juufillee waan biraatiin jechuudha raajuu akka gartee obboleessa jeetti jechuudha koomantii jateessanii namni kanatti kun raajuu rijaala raajuun maarroodha jechuun kun faayidaan qabdu jechuudha jarana maaltu isin mudate namni je'ee gartee afaan keenya kana afaan dubbannaa mi kanaan jechuudha gatteessee koomantumaan yookiin keessaan walqunnamne raajuu wanni isin jidduu jira maal jettanii nutis harka isin darbine kan gartee nuti waan kanaaf raawwachuudhaaf asirratti gartee qophoonee nama miidhuudhaaf qophoonee hin jiru jechuudha. Garuu nuti haqa keenya hagartee asirratti akkaataa gartee nuti gartee itti gartee dhiisa mun nu faca'ee jechuudha. Wooma keenya san malee gartee nama kanaa hin garre wanni nu godhe sababa kanaa jechuudha. Nuti arraas baruus waan keenya tafuudhamtees tan warqaa baatees yoo kan nu deebisu taate malee hojiin teenya rasaasni keenya walii qaramee jira abaluu fi abaluun jennu inni beekna xiyyi keenya gaafa nu darbanne bikka gartee inni irra buusan arguuf jiraatanii hin jaabu. Akkanaati jechuudha amma wanni sheekni jechuun jiru kun wooma dhugaatii jechuudha dhageessanii wooma dhugaatiin isin jechuun jira nuti akkuma sheekni jechuun jiru kun nuti ammaan tanaas isin jaangaay viidiyoo biraatiin walitti deemna hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti